Korkortii siyaasaa. Qorqortii siyaasaa. Qophiin qorqortii siyaasaa arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan dhimma siyaasa Oromoo qorachuu. Gar tokkoon luuccessuuf aktoloonni dhiyaatu. Qophii kanaan alaa fi keessa siyaasa Oromoo Gufuuleef milkiisaa akkasumas yaadoo wal deeggaraniif morman. walitti fiduun bakka tokkotti gurmeessu. Takkaa'uu waliin guduunfuuf hayyoota Oromoo beekumsi garaagaraa qaban irratti hirmaachisuun kan dhiyaatu. Kana malees hooggantoota dhaabaa Qondaalota waraanas ni hirmaachisu. milkaa'ina qophii qorqortii kanaaf yaadnii fi hirmaannaan hayyoota Oromoo murteessaa waan ta'eef irratti hirmaadhaan affeerraa keenya. Arratti biyyoolessa Oromiyaa irraa qorqortii siyaasaa hordofa. Qorqortii siyaasaa. Arratti biyyoolessa Oromiyaa filannoo heessanaa ta'u. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati qophii qorqortii siyaasaa keenya irraatiif egaa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti kan jirru. Keessummaan keenya irraas egaa hayyuu seenaa nama jabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne irra hayyuun arra qabannee isiniif dhiyaanne Profeesar Mahammad Hasanii. Profeesar Mahammad Hasanii egaa namni wallaale hin jiru hayyuu nama jabaa qabsoo kana keessatti keessaayyuu egaa dhimma Oromoof Oromummaa, tokkummaa Oromummaa, maalummaa Oromummaa irratti Oromoo barsiisuu, hubannoo walqixaa uumuu irratti yeroo isaanii jireenya isaanii kan kennanii jiraataa turanii jiraataas jiranidha. Profeesar Mahammad baga wal arganne baga nagaan dhuftani. Hedduun galatoomi jaal naatoo ijaa wal agarree interview kana qopheessuu keetiif hedduun galatoomi hedduun faarsite faaruu nama akka kiyyaa kanan barbaachisu faaruu warra ummata keenya warra dirree keessa jiru beelawee dheebotee itti lubbuu dhabee qaamni irraa irrate isaani malee namni akka keenyaa kana gayaan jiraatu maal barbaachisa obboleessa keenya. Nuti wanni nuti goonu is a drop in the ocean jechuu barbaadeeti. Egaa haa ta'u Profeesar bakki ofii jiran egaa salphaa namatti fakkaachuu danda'a ammoo waanuma jajjabduutti jirra egaa ulfaadha. Profeesar amma gara marii keenyaatti seenna gaaffii koo jalqabaattiin darbaa. Egaa akkuma beekamu amalli mootota Itoophiyaa ilmaan Oromoo kakaasuun egaa barcuma siyaasaa isaanii of jalatti tifkachuudha. Isa kana gochaa turanii ammallee itti jiru. Kan ammoo fedhaanis humnaanis taasisaati kan turanii ammallee gochaati kan jiran jechuudha. Egaa impaayera Itoophiyaa kana keessatti bara Minilik yeroo Minilik irraa qabee egaa Aduwaa irratti Aduwaan arra faarfamu kun injifannoo ilmaan Oromoo galmeessaniin akka ta'e beekamaadha. Achi bara Dargii bara Mallasaa achi acee bara Mallasaatti egaa Baadimmeetti irra jireessi lakkoofsi kan dhume lola Eertiraa fi Itoophiyaa irratti ilmaan Oromooti. Booda kan ammoo Abiy Ahmed ilmaan Oromoo guuree gara kaaba impaayeritti tolgeessuun egaa amaa yerootti TPLF wajjin wal lolaa turettis akkasuma ilmaan Oromooti kan dhume. Irra deebi'uudhaan egaa amma immoo faannoo jechuudhaan waanuma kaleessa jabeessaa turan ofii hundeessan lola irratti bannaan ammallee ilmaan Oromooti kan bakka sanatti dhumaa jiru. Arra waan nama gaddisiisu waan argaa jirru achitti ilmaan Oromoo booji'amtee qaama saalaa irraa muranii yeroo itti miidiyaa kanarra oofaa jiran argaati kan jiru jechuudha. Booji'amaa ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa isaan jedhanii waaman egaa impaayera sana keessatti kana kan gochaati jirani. Haala kana keessatti egaa Oromoon dhufaa darba kana keessatti baroota kana keessatti Oromoon wanni fayyadame ni jira Profeesar. Haala kana keessatti egaa maalis miidhame maal fayyadame Oromoon maal miidhamesi maal fayyadamesi maal irraas barachuu qaba jettu Profeesar. Jaalnaatoo tun gaafii hedduu bal'oo yeroo dheerallee fixxu hedduu naa galatoomi gaafii tana na gaafachuu keetiif laal impaayerri cuftinuuhu biitti Minilik jaare impaayeraa bara after
89 booda eega inni Emperor Ifinje san dura bar mootummaa tiyya jechuu ture mootummaa tiyya Shawaa jechuu ture biyyittinuu wanni akkasii sun hin ture jechuu barbaadeeti takka taniin clear godhu barbaadu dura biyyamma maqaan Itoophiyaa jedhamu kana officially maqaa biyyaa kan ta'e seera Haile Sillaasee ka 1931 irratti bahe Haile Sillaaseen 1930 irratti imparara if godheet nugusa nagasta if godhee maqallee jijjiiratee san dura maqaan isaa Tafarii ture seera baase seera san keessatti taraa duraati maqaan biyyaa Itoophiyaa kayyuu ummanni biyya keessa jiru ummata Itoophiyaati kayyuu san dura laal rikoordiin jiru cuftinuuhu keessaahu biyya Awurooppaa biyya Ameerikaattis biyya Ingilizittis Faransaayittis embaasiin isaanii ka Finfinnee jiru wanni isaan dabarsan Abisiiniyaa jechuu turanii bar Itoophiyaan biiti sun 1923 League of Nations maqaan seenteen maqaa Abisiiniyaati yoo Google gootee League of Nations laalte members yoo laalte Abisiiniyaa ja'a bar Itoophiyaan gaafa san jaaramte jechuu barbaadeeti guyyaa jaaramte irraa hanqa ammatti ummatuma keenya kan qoraan godhatte meeshaa godhatte ummata keenya ajjeesaa ummata biraatiis ajjeesaa liidaroonni biyya keessaa hanqa ammatti turuu kan danda'an jechuu barbaadeeti tun laal waan ummata keenyaa qofaa miti bar haala amala impaayeraati impaayerri addunyaa irratti ummatuma ifi victimize godhan ummatuma ifi cabsan sanii meeshaa godhatanii booda example classical ta'e siifin kan ta duraa fakkiin dirree baatee jirtu tanuma Itoophiyaa tanuma ammaan tana biyya Itoophiyaa jedhaniin tana jechuu Minilik Raahinsi eegala laal asma Goorgis namni jedhaniin namni amata 113 dura dokumentii tokko qopheesse dokumentiin isaa sun afaan Amaaraatiin barreesse booda karaa afaan Ingilizitti jijjiirameeti namni Eertiraa tokko Profeesar Baharuu Taflaa jedhaniini afaan Ingilizii jijjiiree 1987 itti bahe matsaafa san keessatti ka Amaaraa keessatti Ismaal jedhaseet mootummaan Habashaa amata 400 Oromoo cabsine jedhanii dadhabanii booda Minilik qofaa cabsee jedha maaliif cabse inni maal jedhaseet wanni inni cabseef Minilik tooftaa qoreen baasu obboleessa kiyya zamana san namni guddaan biyya san keessatti kophee malee deema yogguu qoreen nama dirte maaliin baasan qoreen baasaniimi maal jechuu tooftaa tana booda maaltu jira jechuu Minilik tooftaa Oromoon cabsuuti baree fakkiin guddaan goobana irra guddaa nama keenyaa ka sentaraa ka Shawaa ka karaa Jimmaa kana Elbaabor kafallee miti Wallag ka cabse eenyu irra guddaa goobanaa bara basically meeshaa guddaa isaa ta'e goobanallee gama boodaa dubbiin heddummeessu hedduu qaanawe akka inni itti du'e duutii isaa qaanii malee takkallee hin jirtu warri sirna san jalatti ummanni keenya hanqa jiranii warri sirna san sarfi godhe jiraatanii dhumtii isaanii immoo badiin isaanii qaanii nama qaanesse jechuu barbaadeeti namni impaayera sarbii godhu cuftinuu haalli isaa kanuma jechuu barbaadeeti Minilik booda ka dhufe nama Tafarii jedhanii Raas Tafarii ka booda Haile Sillaasee if baase lola inni geggeesse keessatti ta duraati lola sagal irratti irra guddaan nama ka dhume 1916 jechuu kiyya ummata Oromooti ummata dhiigaan Oromoo aadaan Oromooti jechuu barbaadeeti san booda yogguu lolli Xaaliyaan dhuf lola Xaaliyaan san keessattis
ummanni keenya hedduu kadhume maayicoo irratti bakka meeqatti eega Haile Sillaasee silxaana irra deebisan 1941 mootummaa Ingiliziitu deebisee bara ummanni keenya bakka bakkatti even generaaltichi Ingiliz British zamana san British jechuu turanii mootummaa gabrummaan ummata kana cabsitee bulchite deebifnee ummata kana keessaa maqaa dhawee ummata Oromoo kanarratti deebisuun hin barbaachisu nuti biyya qabachuu qabna jedhee jeneraala kirkirii godhee jira beektaa yoggusan piraayim ministeriin biyya Ingiliz Churchill jedhaniin isaatu deebisaa jedhanii isaan isa qabanneeti risoorsii biyya sanii saamannaa jechumaa fi Haile Sillaaseen eega mootummaa irra deebi'e 1941 lola inni gaggeesse hanqa darbamutti hedduun jeneraalonni nama silaa dhiigaan Oromooti ka lola gaggeessu lola ummata keenya irra gaggeeffame lola Baal irratti gaggeeffame lola booda lola Somaaliyaa irratti 1963 Somaaliyaan bilisummaa argatte amal lama odoon hin turin lolli Itoophiyaa fi Somaaliyaa jechuu keessa ture ka yogguusan jeneraalonni yogguusan turan tokko Eertira Amaan Amdoom kan jedhaniin kun nama Oromooti obboleessa kiyya addayyuttu lola Haile Sillaaseen again Somaaliyaa wajji 1964 gaggeessa irrattis kanuma booda lolli Eertiraa eegalame Haile Sillaaseen Eertiraa wajji bar lola eegalee ture tarraa booda lola warri Tigraay warri EPLF kan jedhaniin itti jabaatanii booda sababuma sanittuu inni 1974 du'e laal waa takkaan si himuu barbaada obboleessa kiyya an gaafaan yuunivarsitii ture gaafaan if baree yuunivarsitii keessa ture Haile Sillaaseen namni keessaa karaa miidiyaa kana karaa charchii kanaan Haile Sillaaseen nama rabbi shuume nama duunillee jedhanii nama yoo du'e nama arragu malee inni du'u ni arraga jechuun samitti ol mararare jechuu bara kana jechuu turani nama saniitu 1974 yogguu kuffisan angaafa san guyyaa san Finfinnee keessaan ture isa Volkswagen xiqqoo takka fuudhanii yogguu deebisan warruma dur yogguu isa arke dachii dhungatu kararratti isaanumaatu leebaa jechuun turan jatiyyaanin arke jechuu barbaadeeti garte laal humniti fiixee ganamaati arra humna qabdaa humnaan qaba jettee yogguu nama balleessitu nama balleessuu dandeessa hanqa maashinarii isteetii qabdu booda ifiifis ni badda jechuu barbaadeeti achi booda hoo dargiinis lolumatti furtee bara biitti eega jaaramti Itoophiyaan impaayiraan sinje impaayirri qawween jaarama qawween tiifama takkaa guyyaa tokko qawween lolli dhaabbateen beekuu bara torbaan amata 5-10 lola malee taati lolaatu as eegala lolumaani waan loltuu qabaniif san keessaa warri qoraan tahee nama biraa balleessu nama keenya meeshaa godhatanii amalli kun ka ummata keenyaa kan hin tahin amala imperialism jalatti ka mul'atu garte san boodaan akka gaaritti si ibsa dargiinis lolumatti fufte lola Somaaliyaa wajji geggeessitu lola san keessatti irra guddaan namni miidhame eenyu ummata keenyaa bara fakkii takkaan sii kenna laala obboleessa kiyya 1980 gaafa san London University barnoota irra ture hiree arkadheetiin the first Congress of Somali Studies kaju ka Mogadishootti godhame dhaqee yogguchi ture 73 Mogadishoo keessa ture yeroo san imbaasii Itoophiyaa ka duraan ture ABO'n liidaroonni ABO achi keessa galuu turan isaan biraan ture tana cufa maaliifin dubbadha laal kalee imbaasii Itoophiyaa ture gaafa 1980 keessatti biiroo ABO ture jechuu barbaadeeti mootummaan Sumaalee fuuteeti rifiujii warra biyyarraa baqate yeroo san nama miliyoona 2tu rifiujiin
tabuqqaate Ogaaden irraa, Baale irraa, Arsii irraa, Harar irraa uummanni keenya Sidaamoo irraa ka buqqa'e achi galanii miliyoonni tokko uummata Sumaaleeti ka Ogaaden keessaa buqqa'e. Miliyoonni tokko uummata Oromooti ija xiyyaaniin argachitti rifiijii kaampii keessatti jechuu barbaadeeti. Lolli sun gaaga'ama wasana hin qabne uummata keenyaa fide. Loltuun irra guddaan namni keenya hedduu waan ta'e jecha namni laaftutti fidanii yeroo xiqqoof barsiisanii booda akka qoraanitti ibidda darban nama keenya kabaduus namuma keenya jechuu barbaadeeti. Mootummaan Dargii hedduu uummata keenya miidha. Ati gaafa san hin beektu vileejaazeeshin piroogiraama ji'u eegalaniiti namni Oromoo miliyoona ta'ee bara buqqa'insi uummata keenyaa Minilik irraa eegale. Zamana Minilik san nama hedduu ka naannoo Finfinnee irraa buqqa'e karaa Shawaa kana keessaa Salaalee keessaa namni hedduun buqqa'ee achirraa Baalee galee Arsii galee kun Hararitti kun bakka biratti galanii har'allee amata 100 booda 100 ol booda uummanni keenya buqqa'aatuma jiraami badii jechuun kiyya mootonni biyya sanii ka silxaana qabatu uummatuma keenya meeshaa godhatanii meeshaa uummata keenyaan itti balleessan itti cabsan godhatan jechuu barbaadeeti. Dargiin akkasitti itti fufte Eertiraa wajji lolatti itti fufan TPLF wajji lola ABO wajji lola karaa Harar kana an 1984 Suudaaniin ture ji'a 10 Suudaan keessa tureetiin eegaan barnoota kiyya fite achirraa karaa beeka bakka bilisummaa Oromoo opereet godhuu turte ji'a tokkoon achi keessa ture. Yeroo san Suudaan keessa refuujiin Itoophiyaa irraa baqattee achi jirtu cinaa miliyoonaatii ol san keessaa irra guddaan nama Oromooti waan inni ija xiyyaan arge jechuu barbaadeeti gartee mootummaan jirtu cufaahu uummata keenya buqqaasuu uummata keenya rakkisuu kana jechuu barbaadeeti. Mootummaan Dargiitis lola ABO irra geggeessitee TPLF Eertiraatti booda ni kufte. Achi booda TPLF mootummaa qabatee tun kan namni cufti nuu beeku zamana TPLF lolli guddaan kan godhame karaa duraati uummatuma keenya irratti bar. Loltuu ABO eenyu balleesse? Loltuu Eertiraatii fi loltuu TPLF tiimi 1992-93 hanga 1996 yogguu Eertiraa fi Isaayyaasii fi Mallas walafaan garagalan 1998 fi hanga 2000 lola amata lama dhume deeme keessatti keessaahuu baadimee gubbarratti nama wasana hin qabne barka dhume laal English joornaalistiin tokko achi dhaqeeti nama baadimee irratti dhume nama baadimee irratti dhume irra guddaan isaanii nama Oromooti jedhee rikoordi godhee jira bara obboleessa kiyya. Tana cufa maaliif hin dubbadha? Mootummaan meeshaa keenya uummata keenya meeshaa godhataniiti nama balleessanii ifiifis if balleessan jechuma barbaadeeti. TPLF booda wareegama qeeroo qarra'eetiin jijjiiramni dhufeemi 2018 basically wareegama saniin leadershipin TPLF humna dhabdee uummata keenya kontrool godhuu dadhabnaan darsa guuratanii isaan maqaletti galan. Eenyu ka silxaana irra bahe? Abiy Ahmad Faami OPDO silxaana irra bahe jechuu. TPLFin badiin wasana hin qabne uummata keenya irratti kan godhan takka waan OPDO jedhaniin kana jaaru. OPDO'n isaaniif meeshaa isaaniiti meeshaa nama keenyaan itti cafaqan nama keenyaan tuman itti zarafan. Eenyu ka uummata keenya hidhuu ture uummata keenya tumuu ture zarafuu ture isaanumaami isaaniitu bar silxaana irra bahe obboleessa kiyya. Durarraa eegalanii hanga ammatti wanni isaan godhaa jiran uummatuma keenya balleessuumi tanuma akka namninis akka baru jechuu barbaadeeti. Laal dura yogguu silxaana irra bahan kan dura
taargeet godhanii ni balleessinaa nu kaasuu danda'an jarri kun ummata Oromoo alaa alatti akkuma qeeroo fi qarreen ummata keenya sossoosanii waaniin umrii tiyya keessatti arkin ummanni keenya Wallaggarraa hanqa Hararitti, Walloorraa hanqa Booranatti, Shawarraa hanqa Arsii Baaleetti alaa alatti lafaa ka'anii bakka takkatti ifirratti yogguu lolan karaa nagayaatiin yogguu ifirra lolan kan dhagaa tokkoon darbanne saniini jijjiiramni dhufe jechuu warri jijjiirama saniin mootummarra dhufe dura kan balleessuuf taargeet godhan qeeroo fi qarree laa rabbii jee wareegama saniin silxaanarra bahanii san eenyu ka dura qeeroo fi qarreen mangaa ka jee mangaa jechuun afaan amaaratti bineensa jechuu bar arraantane qeeroon eessa jirti almost namni 50 mana hidhaa jiraami kaan ni bitan ifi galchan kaan ni balleessan kungaa galata waaqaati warri ar'aantana waboo tahee amata afran dabre kana shanan dabre kana lola deemu lola ummata keenyatti kabajaa godhe lola ummanni keenya addunyaa irratti akka dhagahamu ka godhe kana qeeroosanii ta abadan teenyee mana teenyee dhubnu jaanii warri ummata keenya irra lole jechuu barbaadeeti. Ta lamaddiiti mootummaan amma jirtu ton ta dura waan amma duran tahin takkalle killing squad warra nama jeesu warra nama keenya kadammaqe warra nama keenya potenshaala qabaa ummata gurmeessuu dandahaa jedhaniin balleessan magaalaa Oromiyaa keessa jirtu guddoo fi xiqqoo keessatti warra nama jeesu jaaranii ofishaal jaaranii jiranii bar liidaroota beekamaa nama meeqa ka ummata keenya karaa sanii miidhe jechuu guddaa tokko akkumaan duraan jee zamana Minilik ummanni keenya hedduutu dhume ammoo zamana san ilma namaa dhiira dubartii manguddoo ijoollee bakka takkatti manaa wajji gubuun hin turre nama mana keessa guban zamana san wanni barreeffamee lafa jiru ibn afaanilleen wanni dubbatamaa hin jiru jechuu barbaadeeti zamana amma mootummaa amma jirtuu tana ummata keenya manaa wajji gubaniimi diinummaan tanaa asiin jirti hedduu baddu jechuma barbaadeeti ummata keenya meeshaa godhatanii lola wasanan qabne kan irra geggeessanii laal dubbii heddummeessuuf kan hin tahin kanuma dhugaa mootummaa Haile Sillaasee irraa eegaltee ta Minilik irraan eegalu zamana Minilik ummanni keenya hedduu kabade ka hedduu ka miidhame sun gizeenurraa balleessiti mootummaa Haile Sillaasee irraa kaasee ka Dargii ka TPLF ummanni Oromoo ka amata shanan kana keessatti mootummaa tana jalatti du'e kanaatu irra heddu mootummaa sadeeniin amma maqaasii dhawe Haile Sillaasee Dargii TPLF irra ka ammaa kana amata shanan kana keessatti nama wasana hin qabne ummanni keenya ka dhume san gubbarraan miliyoona tokkoo fi cinaatu buqqeeme ummanni keenya har'aan tana gamaa gamanatti manni meeqa ka gubate Oromiyaa keessatti bar waan wasana hin qabne ka ummata keenya irra gahe badii wasana hin qabneetu ummata irra gahe jechuu barbaadeeti gabaabdutti gaafii ati na gaafatte si deebisuuf sirnamma jiru kana jalatti ummanni mootummaan biyya sanii Minilik irraa eegalee hanqa ammatti mootummaan dhuftu ta deemtu cuftinuuhu san jalatti ummanni keenya maal waan gaarii maal arkatee beeka obboleessa keenya waa takka wama dhugaa waa takka waan ummanni keenya argate ni jira laal Minilikii fi hanqa Haile Sillaaseetti hanqa 1974 afaan Oromootiin dubbachuun raadiyoonaan charchii keessatti illee piriish godhuun arrallee Ortodoks charchii keessatti afaan Oromootiin piriish godhuun hin dandahamtu bara amantii labsuun hin dandahamtu afaan sheexanaatiin akkamitti dur afaan Oromoo afaan sheexanaa jedhanii bara laal Daani'el Kibret gorsaan Prime Ministerii ture magaalaa Atlaantaa tana dhufeeti
haasawa godhee jiran anilleen hin agarre waaniin namachi turerraa dhagahe gaafiin itti kaateeti maaliif afaan oromootiin qiddaaseen hin godhamne jedhanii gaafatan. Maal jedhee deebise akka duritti afaan sheexanaati jechuun if qabeenseha afaan shimbirrootiin qiddaaseen hin godhamuu jedhee bara. Afaan keenyaatu afaan shimbirroo ta'e jechuu barbaadeeti. Bila kana tuffi warri silxaana irra bahe warruma Oromoo jibbuu walitti qaban. Isaanis dargii jalatti kan godhaa turan kanumaa bara aantii Oromoo, really totally aantii Oromoo. Karaa kamiin ummata cabsinee if jalatti galchinee amata 30 taatu 50 taatu bulchina jedhanii kan itti jiran durarraa eegalanii kanuma jechuu barbaadeeti. Kana jalatti ummanni keenya faayidaan isaanii maal? Du'a malee, manaa wajji gubachuu malee, ijoolleen isaanii xiqqaa guddaan dubartiin isaanii cuftinuuhu miidhamuu malee waa takka illee hin jirtu. Dachirraa ka'uu malee, dachirraa ka'anii rakkoo wasana hin qabne ummata keenya irra fiduu malee waa takka illee hin jirtu jechuu barbaadeeti. Amma lolaa oolaa fi wab'oo fi mootummaa jidduutti deemu kana lolli kun lola maali? Lola obboleeyyaniiti. Mootummaan amma jirtu tun lola obboleeyyaniiti. Obboleeyyanimaatu wal lola jaanii obboleessa kiyya. Dhugumatti lola obboleeyyaniiti. Gaafii tana boodaan sii deebisaa itti naafuuf ammaaf gaafii ta'e ta duraa asuma irratti hin dhaabaa. Hedduu galatooma Profeesar. Isuma kanatti fufnaa maaliif jennaan egaa qabsoo bilisummaa saba tokkoof godhamu keessatti kan farra uummatummaa hojjetanii fi uummata ammoo waanjoo gabrummaa jalaa baasuuf warra tattaafatan gidduutti lolli ni gaggeeffama. Lolli akkanaa kun immoo egaa akkuma isiniyyuu amma kaastan darbee namoota tokko irraatti lola obboleeyyanii yeroo jedhamu ni argama jechuudha. Inni kuni lola obboleeyyanii ta'uu ni danda'a kan jedhu isin gaafadhee tananii murni aangoo irra jiru akka mootummaa Oromootti ammoo akka ammaa kanatti yoo as deebine akka mootummaa Oromootti of ibsuuf yaalu warri amma aangoo irra jiru kuni Oromoonni tokkos darbee akkasiin dubbachuu yaalu. Isin maal jettu mee kanarratti waan amma impaayiritti kana keessatti deemaa jiru lola obboleeyyanii yeroo jedhamu darbee ni dhageenya. Egaa inni kun akkamitti ilaaltu mee uummanni kun sabni keenya akkamitti hubachuu qaba jettu? Obboleessa kiyya tun gaafii hedduu bareedduu beektaa. Sabni keenya akkamitti hubachuu qaba? Lolli maka deemu kun warra ummata keenya yoggaa dheeraa bulchuu barbaadu. Ummata keenya cabsee if jala bulchuu barbaadu. Lola warra kanaati malee lola obboleeyyaniiti miti. Obboleeyyan nama manaa wajji gubanii, nama buqqaasanii, nama zarafanii, nama lafarraa kaasanii tun waan hin taane waan kijibaate tun mootummaan amma jirtu tun tanumaan duraan ibse ta Minilik irraa kaasee ta Haile Sillaasee ta Dargii ta TPLF waa takka illee addaan hin jirtu. Laal sirni Minilik jaare impaayera san jalatti sirna jaaniin ijaarame. Nafxanyaa jechuun sirna gubbaa hanqaa jalatti nama cabsuu irratti, nama balleessuu irratti, qabeenya namaa saamuu irratti ijaarame. Sirna sanii sirnuma san itti fufan. Laal nafxanyaa jechuun yaada. Namni Oromoo nafxanya ta'a, Amaarri, Guraageen, Tigreen, anyway, namni sisteema san keessa dalagu, namni san jalatti guddate laalchi isaanii akkatti isaan waa hubatan Itoophiyaa tana laal yogguu silxaana irra baate afaan Amaaraatti sishoom yaalballaa sishaar yiqoccawal jedhan. Maal jechuun gaafa silxaana irra jirtu yoo zarafa nama yoo sanirraa kaate ni sheenoyta jechuudha. Sirna kana gartee sirna badaa dhugumatti akka dhugatti sirna badaa. Tanaa jecha tamma jirtu tun akka laalcha kiyyaatti mootummaa duraatii wajji
irra hammeenya malee waa takkallee addaan hin jirtu jechuu barbaadeeti. Laal mootummaan tun tana bira dabri ummanni keenya amata 60 qabsorra ture. Baale armed resistance ka godhame 1963 hanga 1970 waldaya Macaa Tuulamaa abaa'oo kana cufarraa eegale laal sanirraa kaka'e TPLFin ummata keenya jaalattee feetee kan hin ta'in takka sirna federaalizim abaa'oot yaada abaa'oon buqqifte yeroo transitional jedhan san keessatti transitional charter san keessatti wanni katabamee lafa kaa'u waan katabame sanillee irra guddaan warra seera beeku ummata keenya nama keenya ka waan san barreesse qooda keessa fudhate hedduu isaanii personally waan hin beekuufiin kana ja'a sirna federalizim jaaranii mootummaan biyyi Oromoo Oromiyaan officially kan duraan already 1974-76 additi bilisummaa Oromoo programa isaanii gubbarratti wanni nuti qabsoo goonuuf biyya Oromiyaa jaaruuf birree baasanii biyya Oromiyaa jaaruuf afaan Oromoo miidhaa inni keessa jirurraa baasanii afaan kana guddisu guddaa tokko abaa'oon qubee afaan Oromooti hojjara oolchuu eegalan laatiin alfaabeetii jechuu laal fidalli gi'iz afaan semetikiif ni tola akka gaarii tola afaan Oromootiin saniin barreessuun hedduu nama rakkisa waan barreeffamallee dubbisuun hin danda'amtu gartee tanaa jecha qubeetu tola literaturri afaan Oromootti akka bal'atu afaan keenyaan ijoolleen teenya akka bartu an ijatiyyaaniin 1984 yogguun dirree karaa westii kana ture ijatiyyaaniin arge karaa duraatii jiruu tiyya keessatti ijoolleen Oromoo xiqqaanis guddaanis warri baqattoonni dhufaniichi jiran afaan Oromootiin baruu afaan Oromootiin maths barsiisuu saayinsii barsiisuu joogiraafii barsiisuu sanbira dabranii filosofillee barsiisuu literatura barsiisuu waa meeqa barsiisuu maal jechuu barbaadeeti poolisiin qubee adopt godhuu afaan Oromoo akka bal'atu akka guddatu ummanni keenya laaftutti baree akka itti faayidaa ta'u sanumaatu booda 1991-92 yogguu abaa'oon hanqa ji'a 11 transitional government keessa jirtu liidara Oromoo keessaa obbo Ibsaa Guutamaa kan amma lubbuun jiru biyya Ameerikaa kana jiru isaami minister of education gaafa jiru nama waa bare curriculum design godhuu danda'u walitti qabee halkanii guyyaa dalaganiiti materiaala jiru elementary school kan itti barsiisan jechuu barbaadeeti materiaala jiru afaan Oromoo jijjiiranii qubeen barreessanii eega Oromiyaan jaaramte booda ijoollee keenya kifilii takkarraa hanqa kifilii 6tti afaan keenyaan barsiisuu eegalan jechuu barbaadeeti. Waan ajaa'ibaati san laal tana cufaahu maaliif hin dubbadhu mootummaan amma jirtu tun waan Oromoon silaa qabsoo yoggaa 60 keessatti dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin isaan as baasan san balleessuuf murataniiti lafaatti ka'an kan dura balleessuu barbaadan Oromiyaa waan kana godhaniifis boodaan itti deebi'a talamaddiitii afaan Oromoo hacuucu qubee afaan Oromoo akka haftu kana siifin itti deebi'a obboleessa kiyya laal mootummaan amma jirtu tun 2021 yogguu filmaata godhatan nama Biraanuu Naggaa jedhaniin ministeera barnootaa godhanii bara Biraanuun namaan an beeku yeroo dheeraa obboleessa kiyya nama jibbansa ummata keenyaatiin guddate aanan ummata keenyaa dhugaa waan ummanni keenya oomishu nyaachaa jibbansa ummata keenyaatiin guddate
namaan beeku aggizeen hedduun meessu nama kana mataa godhan. Kana maaliif hin dubbadha seet laal zamana wayyaanee xiqqaattu seenaa Oromoo barsiisuu eegalanii turan. Seenaa aanolee waan aanolee irratti kan ammaan tana isaan sheekoo jaan seenaa calanqoo calii barsiisuu eegalanii turan. Amma kaarikulama bara dabre kana qopheessan kan maanta na hojjara oole seenaa Oromoo takka illee hin jiru bar. Sentensiin takka ta harma muraa aanolee harka muraa aanolee calii calanqoo takka illee hin jirtu bar. Reverse godhuuf waan duraan baramee zamana wayyaanee baramee hojjara oolaa ture keessaa sarrazan jechuu barbaadeeti. Tun garuu takka illee dhaquu hin dandeessu. Ammaaf humna qabanii akkasitti fakkaatti malee permanently reverse godhuu hin danda'an jechuu barbaadeeti. Laal yeroo dheeraaniif ixinatti hin fakkaatu yoo akka amma jiru kanatti itti fufan qubee afaan Oromootis Biraanuu Naggaa afaanii baafateeti qubeen baandi taatee dhaabbattee fidala Amaaraatiin hojjara ooluu qaba. Fidala Amaaraatiin miti fidala Gi'izi kun seenaa if dandahee qaba. Fidalli sun afaan Oromootiif hin ta'u saniis balleessuu barbaadan jechuu barbaadeeti gabaabdutti. Akka laalcha kiyyatti mootummaan amma jirtu tun baduma ummata keenyaa qabeenya ummata keenya humna isaa humna dhorku laal obboleessa kiyya Itoophiyaan kan jaaramte kan hin reefun tuqin cabinsa humna Oromoo gubbarratti bar waan hin anji'u kan hin ta'in namni seenaa barreessu waan amata soddomii almost amata soddom dura waan barreeffamee lafa jiru jechuu barbaadeeti. Ummanni Oromoo eega gaafa san cabe hanqa ammatti humnan arkan wanni balleessuu barbaadan guddaan tokko ummanni keenya akka humnan horan laal Biraanuu Naggaa kana gaafa inni New York ture anis biyya tana New Yorkin barsiisaa ture huyi achitti konfiraansii Horn of Africa konfiraans bakka jiru irratti wal arkaa ture ama sadii amata afur laal namtichi kun nama afaanii baafatee nama Oromootiin nama Oromoo ka dammaqinsa hin qabneen ummanni Oromoo ummata bal'aa waan ummata bal'aa ta'e jecha guyyaa tokko silxaana irratti bahuun isaa waan hin oolle yoo silxaana irra bahe ummanni kun ummata hedduu waan ta'e jecha silxaana deebisanii isaan harkaa fuudhuun hin danda'amtu. Tanaa jecha isaan addaan facaasuu barbaachisaa nama jedhee dubbatee bara. 1990 amata 32 dura jechuu kiyya barbaadeeti. Nama afaaniin baasee dubbate. Nama san irraa hin dhagaye. Anammoo waan inni dubbatu waan Oromiyaa amata 18 dura 2005 yaadatta gaafa qinijjit filmaata godhanii Biraanuun Finfinnee keessa filame. Magaalaa Finfinnee keessa filamee isaatu meera ta'anii dachii dhiituu turanii yeroo san qorannoon godhe jeetiin Londaniin ture London University bakkaan duraan itti bare achiin ture achitti European African Studies kajuu konfiraansii guddaa tokkotu ture an achiin ture Biraanuun achi dhufeeti namni inni beeku nama 19 anaa wajji nama diidam anaas namtichi sun na gaafatee mee Biraanuun haala amma biyya jiru yoggusan biyya keessaa dhufu nutti haasawuu kootu naan je'e dhaqee dhaynee seennee za'aa takkaaf haasawe mootummaa amma itti aantu nuutu jaaraa nuti wahalleehu dachiin garagaltuu ni duuna malee mootummaa itti aantu nuutu jaara je'e. That was June 2005, June 28, 2005. Ammallee akka waan kalee taatetti yaadadha. Laal eega inni haasawa isaa fiqatee mootummaa jaarraa bala goonaa maal cufaa eega fixe booda namtichi kootu naan je'ee akkaan san keessatti qooda fudhadhu yogguu dura inni fixatu Mahammad gaafii qabdaa hinaan je'e gaafiin qabaa gaafii lamaan qabaan je'e
takka amma nun barbaachiftu talama haasawa kanaaf nun barbaachistu jechuu kiyya talamaddiiti Birhaanuu mootummaa nuutu jaarrataa nuu dhaabaa jette sanii rabbi isin haa gargaaru ammoo mootummaa teessan jalatti Oromiyaa maal godhuu laaltanii yaaddanii je'een akka gaariin na dhagaye obboleessa kee Oromiyaa maaluma isiif yaaddanii je'een nama nuti nama diidamichi keessa ka jiru isaa san duratti Oromia is meaningless. Oromia waan takka illee gatiin qabdu kilastera kudhanitti addaan baafnaa jedhe. Akka gaarii dhagaye kilastera kudhanitti addaan baafnaa jedhe. Addaan facaafna jechuudha. Wahuma 1990 namaan ummata kana yoo addaan facaasan malee eega takka sulxaana qabatan deebisanii irraa kaasuu hin danda'amtu fayyuu. Achumatti nama san keessatti kilastera kudhanitti addaan facaafna naan jedhe. Laal guruppii Birhaanuu Naggaati waan isaan finoota kaartaa road map waan jedhaniin karaarra deeman Prime Minister Abiyyi warri kenne kanumaami miidiyaa irra bahaniitu nuutu finoota kaartaa kenneef jedhaniimi saniimi har'a hojirra oolaa jiru galgalaa ganama kan dubbatan. Even Prime Minister mataan isaa galgalaa ganama biyya kilasteritti yaarraa jechuu turaniimi gabaabdutti maal jechuu barbaadeef waan ummanni keessoo wareegama wasana hin qabneen arkate biyya isaa ijaarachuu afaan isaatiin ijoollee isaa barsiisuu afaan isaa guddisuu seenaa isaa guddisuu sanillee balleessanii duuba deebisuu barbaadanii jechuu barbaadeet obboleessa kiyya. Mootummaan amma jirtu tun mootummaa Oromootu warri jiru ummata kaadiree warra mindaan mootummaa tanarraa kennaniif warri if gurguree keessaa warri alarraa gale if gurguranii mootummaan tun mootummaa Oromooti jedhanii warri ummata keenya afan faajessan ni garra yoo lubbuun jiraanne akka dhugaan gabbahuu dandeessu. Mootummaan tun mootummaa nafxanyaati mootummaa Oromooti miti mootummaa Oromiyaa diiguu barbaaddu mootummaa afaan Oromoo balleessuu barbaaddu aadaa Oromoo seenaa Oromoo akkumaan duraan dubbadhetti karaa cufatti tana mootummaa Oromooti jechuun nama qaaneessa really ummata keenya tuffachuu jechuu bara tuffii ummata keenyaa qabani tun kijiba wahalleehu kijiba jechuma barbaadeeti obboleessa keenya. Ayyee Profeesar hedduu galatoomaa egaa waan bal'aa nuu kaastanii asirratti burjaajii guddaan akka uumamutti egaa namoota Oromoota keessaas dabballoota sirnichaa keessaas dadammafatanii akkaataa itti burjaajiin uumamuu danda'utti egaa waan kun deemaa waan tureef ammallee deemaa waan jiruufi keessatti egaa lola amma gaggeeffamaa jiru kana fa'aa irratti akka mootummaan Oromoo lolametti kaasanii uummata burjaajessanii deeggarsa akkaataa itti argachuu danda'aniif gochaa waan jiraniif kana isinii kaasne isinis akkaataa bal'ina qabuu fi ifa ta'een nu kaastaniittu hedduu galatooma. Egaa Profeesar Impaayerri Itoophiyaa rakkoon guddaan ishee mudatee jiru maaliif jennaani egaa Impaayerri kun akkuma argaatii jirru tasgabbaa'uus hin dandeenye humna godhatee deemuus hin dandeenye rakkoo guddaatu mudateeti jira. Rakkoon kun immoo maalii kan jedhu ifatti uummata keenyaaf himtu uummanni Oromoo Impaayeritti keessatti nagaa argachuu ni danda'a kan jedhullee egaa akkaataa caaseffama Impaayeraa duraa kaastanii nuuf himaati kan turtani. Impaayera keessatti saba Oromoo dabalatee saboonni cunqurfamoon nagaa argachuu ni danda'u kan jedhullee achumaan nuu kaastu itti dabaltanii Oromoon akka Oromootti biyya ta'uuf maaltu isaa hanqata ulaagaa maaltu isaa hanqata biyya yoo ta'e rakkoo maaltu isa mudataa kan jedhullee egaa asumaan nuu kaastu Profeesar. Hedduun galatoome tun gaafii hedduu jabdu dura gaafii ta'e kiraayisisii impaayeraa tan jette waan hedduu gaarii beeyta impaayerri Itoophiyaa laal maqa jijjiira 1974 hanqa 1974
waan barreeffame yoo hiree harkatte waan afaan Amaaraatiin, afaan Ingiliziin, afaan Faransaay, afaan biraatiin barreeffame the Ethiopian Empire jechuu turanii bara. 1975 illiitiin Amaaraa dafanii dammaqaniiti yoo empire cuftinuuhu ni kufaani diigamaami sanii hambifna jedhaniiti Democratic Republic of Ethiopia jettu waan ijaaran san malee empiruma institution sirni naftanyaa sun eega empire maqaan hafellee ittuma fuufe jechuu barbaadeeti. Laalmaa keessatti empireonni yoggayyuu karaa humnaan ijaarama, lolaan ijaarama, ummata cabsuun warra cabsan san cabsuu qofa kan hin ta'in qawween nama cabsaniiti qawween eegan. Obboleessa kiyya Itoophiyaan guyyaa ijaaramte amata 145 amata 150 biitimma Itoophiyaa jennuun tun eega ijaaramte qawween ijaaramtee hanqa ammatti amma hanqa dubbannutti qawween eegamaa jirtiimi. Laal tun empire cuftunuuhu eega cabsan booda qabeenya ummataa ni saaman, dachii ni fudhatan. Ummata cabsan san aadaa isaanii ni balleeysan. Aadaa isaanii balleeysanii afaan isaanii tuffatame afaan warra empaayeraa san gubbarratti impose godhan jechuu barbaadeeti. Wanni seenaa ilma namaa keessatti ta'e kanuma. Fakkii hedduun akka biyya tanaati talamaddii meeta biyya Hindiitiin daqiiqaa takka fudhadhee ibsuu laalalaa. Biyyamma Indiyaa ja'aniin tana dur biyya takkan turre ta biyya godhuu dandeesse san dura Mogol Empire kan ja'anin isaantu taraa duraati biyya san akka gamaa gamana military cabsanii walif fidanii ammoo akka hidda hidhattutti ka jaare Ingiliz. Laal Ingiliz loltuu nam 3,000 dura 1758 cabsitee biyya qabatte. Akkamitti loltuun 3,000 nama yogguu san liidara jabaa ture nama 50,000 loltuu ka qabu namni 3,000 qabu akkamitti wanta godhe. Warri British tooftaa baran nama Hindii fuudhanii barsiisanii uniformii uwwisanii qawwee harka kaasanii harka kaanii akka namuma ummatuma isaaniitiin lolan. Gabaabdutti ummanni Ingiliz qabeenya Hindiitiin dhiiga ummata Indiyaatiin ummata Indiyaa jechuu kiyya dhiiga isaaniitiin qabeenya isaaniitiin humna isaaniitiin cabanii if cabsan. Obboleessi kiyya tun dheertuu laal example sii kana Indiyaa eega gaafa sanii keessaahu 1800 booda bakka mootummaan British zamana san Britain biyya hedduu qabattee New Zealand achi Malaya Burma bakka hedduu kan isiin qabattee turte Indiyaa bakka biraa eenyu addayyuu deemee ka British loluu ture loltuu Indiyaatii bar. Even gaafa Theodros Kuf warri dhufee isa buus laal nama wataadara Hindii nama 10,000 fidaniiti leadershipiin isaanii nama Ingilizii generaalonni isaanii komaandaroonni isaanii nama Ingilizii Theodros Guusan ifiifuu dadhabee lola amata 12 geggeesse ummata keenya irratti ummata Oromoo Kawalloo irratti ummata Amaara irratti illee hedduu badii wasana hin qabne fide inni waan nama isaanii qabee hidhee jecha isa kana barnoota kenninaaf jedhanii dhufanii maal jechuu barbaadeet ummata loltuu
indiyaatu dhufee achitti waan Teewodiroos qabu hafte xiqqoo sanillee kaballeessi isaanuma jechuu barbaadeeti. Akka isaan seenanii Magdalaa biyya eeriyaa Magdalaa jedhanii Walloo keessa akka dhufan eenyu ka godhe? Yohaannis gaafa san Dajjaasmaach Kaasaa jechuun turanii isa karaa banee garsiisee wanta godhe. Yogguu isaan fixatanii deebi'an Jeneraalli British hedduu galatoomi gargaarsa nuu kennite jecha qawwee 12,000 dhiisanii fi bar qawwee fi xiyyitii fi waa meeqa madaafallee dhiisanii fi deeman. Yohaannis namtichi booda Yohaannis Imperar Yohaannis ifin je'ee ka'ee mootiin Tigraay qawwee saniini hidda hidhatee booda jabaatee cufarraahu jabaatee Nugus Negas if godhe jechuu barbaadeeti. Basically takkuma takkatti laala yeroo First World War yogguu Englandiin lola addunyaa ka duraa seentu loltuun Indiyaa nama miliyoona 1 fi cinaatu Britishiif lolan. Tana cufaahu maaliif hin dubbadha? Yogguu Second World War 1939 hanga 1945 tti loltuun namni Indiyaa miliyoona 2tu Britishiif lolan. Maal jechuu barbaadeet? Empires akka expertiin tokko namni beekame famous historian akka jedhetti empires always victimize their own victims. Isaani defendera godhatanii ta ummata keenyaatis amala san qabdi. Ummata keenya cabsaniiti ummatuma keenyaan ummata keenya cabsanii hanqa ammatti kan miidhaa jiran ummata keenya gartee har'allee kan miidhaa jiran basically amalli empire kana amalli badaan kana jechuu barbaadeeti. Gabaabdutti gaa empire cuftunuhu seenaa ilma namaa keessatti cuftunuu ni bada. Tokkolleen ka jiraatu hin jiru. Hireen empire Itoophiyaatis sanaan addan taatu narraa fudhadhu. Ija teenyalleen arguu ba'an amaluma empiraati kana cuftunuhu basically Itoophiyaan transform if godhuun dandeenye, reform if godhuun dandeenye. Biitii takka if jijjiirteeti laalcha jijjiiranii hanqa ammatti bar biyya san keessatti walqixxummaan ummataa ijaaramteen beeytu obboleessa kiyya. Karakteristikiin guddaan empire laal warri empire ijaaree fi warri moohame relation isaan jidduu jirtu unequal. Gooftaa fi gabra jechuu bar relation tun waanuma beekame seenaa ilma namaa keessatti guyyaa tokko hanqa empire sun disintegrate godhuu walqixxummaan ummatallee dhufuu hin dandeessu jechuu. Kana cufaa maaliif hin dubbadhu? Mootummaa empire Itoophiyaa kanuma kan follow godhe hanqa ammatti hanqa irratti even waan ummanni keenya qabsoon fidallee har'a balleessuu barbaadan jechuu barbaadeeti. Ummanni Oromoo nagaa harkachuu danda'a mootummaa sana jalatti if sossobu absolutely harka 100 tana afaan guutuun hin danda'amtu. Laal sinni sun badii ummata keenya irra ijaarame ammallee san irratti itti fufa qabeenya ummata keenyaati kan saamatan. Har'aan tana dachiin gurgurantaa miti ummata keenyaati even nama keenya ka diasporaa ka ala jiru koottaa dachii fudhadhaa jedhanii maallaqa ergaati dachii fudhadhaa jedhanii dachii teenyaani propagaandaa godhanii ummata keenya ka ala jirullee ka bilisummaan jiraatu kanallee afan faajessan jechuu barbaadeeti. Amalli kanuma ammoo karaa booda laal impaayirri cuftunuhu yogguu bakka takka gahan impaayirri ni diigama. Hireen impaayirri Itoophiyaatis biyya amata 100 keessatti transform if godhuu hin dandahin 1974 hin danda'amne 2018 hin danda'amne 1991 hanqa 2018 itti hin danda'amne 2018 hanqa ammatti amata 5 fi ji'a meeqa reform if godhuu hin dandeenye boruu danda'u hin danda'am.
laal sirna kanaan deemanii hanqa sirna sana abbaan dan godhanitti jijjiiramuun hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Kana jalatti uummanni Oromoo uummanni cunqurfamaan biraa nagaa argachuu danda'a. Abadan argachuu hin danda'an. Yoo eegaa qabri galan nagaa argatan malee jechumaaf nagaa argachuun wahuman danda'am. Dhugumatti hin danda'am. Takkaa nagaa inni jiraatee hin beeku bara. Yeroof yogguu uummanni resistaansii isaanii xiqqoo faataa argatan malee nagaa inni jiraachuu numan dandeenye jechuu barbaadeeti. Hedduu galatooma Profeesar. Egaa Koloneel Abiy Ahmed fudhatama addunyaa biraa argachuudhaaf jecha dhiyeenya kana TPLF waliin waliigaltee akka taasisee ni beekna godheetis jira. Booda kana immoo jibbinsi impaayiritii keessaa gama kaabaa akkasuma Amaararraan isa mudateeti kan inni jiru. Dhimma kanaan wal qabsiisee egaa dubbii tokko dhiyeenya kana dubbateeti kan inni jiru. Ulaa galaanaa yookaan poort kanneen qaban waliin yoo tolaan dadhabamee lolaan yookaan humnaan ni dhuunfannaa waan jedhu tokko kaaseetti kan inni jiru. Dubbiin kun dubbii hamtuudha. Biyyoota ulaa galaanaa qaban kanaan waan walitti isa buusu ammoo karoora akkasii walitti bu'insa biyyoota yoo karaa tolaa didan lolaan ni dhuunfannaa waan jedhu dubbii akkasii taasisee jira. Egaa ammatti ejjennoon Koloneel Abiy Ahmed maalirra jiraaf kana jedhe dhimma maalii biyyoota kanneen egaa kan ulaa galaanaa kana qaban waliin lola loluu fedhaayyuu kana jedhamoo garamittis deemaa jira kan jedhu asumaan nuuf kaastu. Hedduu na galatoome. Wanni inni amma keessa jiru kiraayisisii impaayiraatii bara. TPLF crisis impaayira keessa dabarte. Dargiinis akkasuma. Haile Sillaaseenis akkasuma. Laal maal jedhan seeta impaayers keessaahu yoggaa 150 ture. Yeroo hedduu inershiyaa afaan Ingilizii waan jedhaniin inershiyaan sossooha malee namuma gamanirraa walitti qabatanii qawwee harka kaa'anii qoraan godhanii kanaan jiraatan malee turuu hin danda'an jechuu barbaadeeti. Gaafii teetittis deebi'uuf kiraayisisiin amma uumame kiraayisisii impaayiraati waan dirree bahee jiru. Mee poointii takka namni keenya akka galtuuf in fact wahuma Oromootiin wajji waan walitti hidhame maal jechuu barbaadeeti. Laal Abiy Ahmed odoon silxaana irratti bahin dura amata meeqa dura gaafa isaa keessa jiru Biraanuu Naggaa isaa Asmaraa jiru isaa wajji wal qunnan. Eegaa 2018 waan wal baran hin fakkaatin duraan lafa jalatti Daani'el Kibret faanis duraan wal bar. Maal jechuu barbaadeeti. Warra har'aan tana isa maddii wahalleehuu of Sambira dabri illiitii Amaaraa lafa jalatti wal arkanii ganaa odoon silxaana irratti hin bahin tanaafi 2018 yogguu filmaanni godhamu warri Ba'aadeen isa support wanni godhan lafa jalatti proomisii ture jechuu barbaadeeti. Sambira dabri obboleessa kiyya maali waanni inni isaanii seen tak akka gaariitti naa qabadhu waanni karaa dhoysaatiin seen tun harka 100 dhugaan aman nama yogguu san paartii isaanii keessa jirurraa hin dhagaye tak isaan laal illiitiin Amaaraa illiitiin Habashaa haa jiru jijjiirama 1991 ta'e takka tan hedduu itti mufatan waa lama akka badatti kan jibbanii hanqa ammatti raan gubu guddaan tokko biitti Oromiyaa jedhaniin ijaaramuu isaati. Abadan isaaniin liqinfamu. Noos hin ta'u. Qubeen afaan Oromoo maas hojjarra oolu. Ummanni Oromoo if baree if organize godha yoo if bare ummanni tokko bar yogguu if bare yogguu dammaqe
hacuucaatutti dhagahama, miidhaatutti dhagahama, if organize godha. Ummanni yogguu waa bare, yogguu rakkoo isaa bare furmaata barbaada. Ummanni keenya ummata addunyaatiin addaa miti. Gartee? Miidhaan ummata keenya irra geessu miidhaa wasana hin qabne. Laal biyya san keessatti ummata bal'aami ummanni keenya. Cufarraa isaatu hedduumi ummata bal'aami. Afrikaa keessatti illee bara ummata bal'aa sadeessa ta'a. Akka dhugatti indigenous Afrikaan keessatti afaan Oromoo afaan bal'a jechuu barbaadeeti. Addunyaa irratti illee Oromiyaanis biyya bal'oo bar Oromiyaan Ingiliz biyya Ingiliz caaltee obboleessa kiyya. Biyyi Faransaay walqixa. Biyya guddoo taate odoo bilisummaa qabaate jechuudha. Har'aan tana uummanni keenya mootummaa isaan qabu. Tun waan dirree bahee jiraattu. Odoo mootummaa isaa qabaatanii. Mootummaan dalagaan isii uummata eegu, uummata protect godhuu bar. Jiruu uummataa jijjiiru. Mootummaan tun eega dhufte guyyaa tokko jiruu uummata keenyaa jijjiirtee ni beekti. Du'a malee, ajjechaa malee, nama buqqaasuu malee, sanbira dabranii manaa wajji gubu, sanbira dabranii zamanuma kanaami faannoon nama muranii waan dur aadaa Habashaa keessa beekamu mataa muranii mataa san fannisanii fuudhanii buree geessanii irratti dhiichisan obboleessa kiyya. Wama garreemi amma reefu waan dubbatte loltuu Abiy ta biyya Amaaraa keessa qabamte dhaabanii waan isaan godhan waan hedduu nama qaaneessa tamma dalagmu kanaame maal jechuu barbaadeeti. Jibbansa wasana hin qabne jira. Laal wanni isaan barbaadan illiitiin Amaaraa amma maaliif Abiy Ahmed mootummaa Abiy Ahmed itti garagalan waan inni promise godheef takka Oromiyaa isinirraa hin diiga. Na dhagahi akka gaariitti Oromiyaa isinirraa hin diiga. Sabboonummaa Oromoo isinirraa hin cabsa. Lafaa kaasee hin jiru waan inni dubbate ni cabsa. Cabseetiin amata 1,000 ummanni kun ka'uu kan dandeenye nama godhee bar walgahii nama 50 keessatti nama 50 san keessaa tokkorraa hin dhagaye kan lubbuun jiru obboleessa kiyya kan gurraan dhagaye jechuu barbaadeeti. Maal jechuu barbaadeeti. Laal waa hedduu isaanii promise godhee waan amma jee kana cufa seerizim nin balleessa seera jiruus nin diiga jee promise seenee fi bar isaan dafee hojjera oolchuu qabata jettu. Kiraayisiin amma dhalatte tun inni lafarra harkifate. Maaliif lafarra harkifate? Yoo waan isaan jedhan kana cufa jarjaree godhe ummata keenyaatu dammaqee itti lafaa ka'a. Ummanni keenya akka namni laalutti bineensaa miti. Ni harka waan itti as deemu. Ni beekan ilmaan namaati. Ifirra lolan yoo ummanni Oromoo alatti lafaa ka'e mootummaa Abiyyiitu dhaabuu danda'a. Waanuma hin fakkaanne bari hin danda'amtu. Maaliif wayyaaneen dhaabuu hin dandahin? Amata 4 keessatti amata 4 olii san keessatti maaliif dhaabuu hin dandahin? Hin danda'amtu jechuu barbaadeeti. Saniitu rakkoo cimaa isatti fide. San qofaa miti kiraayisiin inni uume bara. Laal yogguu dura Isaayyaasiin namni Isaayyaasi wajji wal barsiise Biraanuu Naggaa kan hin deddeebisee dubbate. Akka amanan namtichi kun nama amanamaa waan isinii wajji hojjete jedhanii isallee ka amansiise. Gaafa dura Eertiraa dhaqee waan wal farraman san ilmi namaa tokkolleen ka harka hin jiru akka dubbatamutti Isaayyaas wanni balleessuu barbaadu takka guddaan waa lama takka TPLF humna isii diigu ummata Tigraay infrastructure waan amata 30 achi keessa ijaarame cufaahu balleessu nin cabsa TPLF nin cabsa jee illiti Amaaratillee promise seenee ture. Booda Isaayyaas wajjis alliance dhaabe basically lolli Tigraay irra gaggeeffame sun waan inni promise seene san ta duraa fiinxa baasuu jechuu fiinxa baasuuf
lola amata lama deeme keessatti nama miliyoona tokko ol almost nama miliyoona tokkoo fi 200,000 ka du'e ja'anii biitti Tigraay deebitee biyya ta'uuf amata yoo xiqqaate amata 50 ol barbaachifti beektaa. Wannichi keessa bade infrastructure wannichi keessa bade deebisanii ijaaruuf biliyoona meeqa doolara Ameerikaa biliyoona meeqa barbaade wanni akkasii sun hin jirtu. Anyway dhiibbaa alaa irratti godhamtu waan ka'ee jecha gargaarsaas Awurooppaanis Ameerikaanis biitti westiitun irraa dhaabnaan financial support laal mootummaan Itoophiyaa zamana TPLF irraa hanqa ammatti hanqa 2020 baajeta isii ka'amata 1/3 to 1/4 gargaarsa alaa dhufuuni kan kabar godhaniin ifii dandahanii wanta godhuun dandahan saniitu irraa dhaabbate. Lolaa Tigraay keessa godhame san keessatti obboleessa kiyya amal lama keessatti wanni bade maallaqni yoo doolara Ameerikaatti tilmaamame doolara biliyoona 20tu badee ja'an lubbuu namaa tabadde san cufa wallee waan bade maallaqni illee delisanii bade. Kaazinaan Abiyyi qulla ta'e jechuu barbaadeeti gargaarsi alaan jiru. Inni wanni kana cufa wanni inni dubbadhuuf maaliif TPLF wajji nagaya buuse pireejara alaa mootummaan alaa yoo gargaarsa barbaade nagaya buusi jedhanii sanii jecha Pretooriyaatti booda Naayiroobi irratti san dura bar Jabuutitti tara lama wal arkanii turanii Siisheelitti tara lama wal arkanii turan dhoysaan kan himaman gartee booda agriimentii saayin godhanii sun hojjera ooluu qabdi tun nama lama miti gruppii lama kan hedduu aarse dubbiin sun takka Isaayyaas hin finne dubbii Tigraay humna isaanii tootaalii cabsee ummanni Tigraay deebisee akka lafaa ka'uun dandeenye bashaashaa goone jedhaniime akka deebi'anii lafaa ka'uun dandeenye goona jedhanii booda agriimentiin tun hedduu isaa aarsite. Achirraa kaaseeti barfaannoo kan inni tireen godhuu eegale jechuu barbaadeeti. Sanbira dabri illiitiin Amaaraa namtichi kun waan hojjarra oolche jee ta Oromiyaa diiguu hanqa ammatti hojjarran oolle sirna federaalizim diiguu constitution diiguu sabboonummaa Oromoo cabsuu hanqa ammatti hojjarran oolle jedhaniiti laal faannoo eenyutu jaare obboleessa kiyya numan beeynu eenyutu faayinaansi godhe eenyu qawween eenyutu yuunifoormii tireening eenyu ka kennu maallaqa mootummaa federaalaatiimi maallaqa mootummaa Oromiyaatiimi maaliif kana godhan ummata Oromoo balleessuufiimi faannoon lola wasana hin qabne kan Wallagga keessa godhaniimi har'aan tana aanaa 4 Wallagga keessa qabatanii tiraaktaraan qotachaa jiraniimi obboleessa kiyya ummata keenya buqqaasanii sentara keessatti karaa Shawaa kanatti dachii Karrayyuu cinaa qabatanii jiranii bar cinaa qabatanii jiran karaa deemu biyya Amaaraa keessaan akka dabru jedhanii sanii fi lola wasana hin qabne ummata Karrayyuu irratti geggeessanii eenyu abbootii Karrayyuu kafit mootummaa Oromiyaati jedhanii basically isaantu ajajee ficcisiiseemi tana nama isaan keessaatiimi ka dubbate ka dirree bahee jiru jechuu barbaadeeti. Akkanumaanuu Isaayyaasis itti aaree illiitiin Amaaraatis itti aaranii faannuma inni jaareetu amma torbaan lameen dabre kana dirruma baasanii diaasporaan isaanii ka ala jiru addayyu jiru keessaa ka Ameerikaa kana jiru lafaa ka'anii Abiyyi mootummarraa bu'uu qabaa isachirraa kaafnu malee nagaya harkachuu hin dandeenye jedhanii hidhatanii itti lafaa ka'anii tanaafi inni faannollee nama ji'a jahan geessu bara faarsuu turan qabeenya biyyaati faannoon bakka feene geessine bakka feenetti hojjara oolchuu dandeenya
jara oolchaa turanii isaanumaatu afaan garagalee bar gizee takka laal namni liidarshiipii gubbarratti jiru muka badaa ar'aan tana dhaabdeetu boru ganama garagalee si guba akkas taate waan harka isaaniitiin godhaniitu arra garagalee isaan afaan garagale isaan afaan garagale yoo ammaan tana isaan cabse sirna naftanyaa kana dhiisanii deemuu danda'u namni keenya kana ibsobuun qabu jarri kun laalchi isaanii laalcha naftanyaan qabdu harka 100 akka anaafisi waboon ummanni keenya kadammaqe laaluu miti bar isaan Itoophiyaa dur imaajinarii waan takkaan jiraatin biyya greeti turte Itoophiyaan biyya greeti turte biyya ar'aan tana obboleessa kiyya namni miliyoonni 20 ol gargaarsa alaatiin jiraatu biyya tana biyya ajaa'ibaati jedhanii faarsan biltsiginnaa jechuun bari du'a ummataa finnaa hiyyummaa ummataa finna jechuu akka dhugaa dubbachuuf amata 5 kana keessatti wanni argame badii malee waa takka maali ni jirti takka illee hin jirtu bar karaa ikonomiitiinis karaa badiinsa ummataa keessaa ummata keenya ummata Tigraay ummanni Amaaraa illeen kana keessatti hedduu miidhamee bara obboleessa keenya isaan ammoo cufarraahu illitiin isaanii kan balleessuu barbaadan waa lama takka Oromiyaa diigu sabboonummaa Oromoo cabsu yoo sabboonummaan Oromoo cabte ummanni addaan faca'aa isaan qotattu kun tiiffatte kana amata 100 meeqa laaftutti addaan facaafnee bulchinaa yaada isaan sammuu isaanii keessaa qaban jechuu barbaadeeti. Abiy Ahmad itti dammaqee kana lola isaanirratti geggeessa lola kana yoo fixe ni dhuma possibly yoo lola goreellatti jijjiiranii sustaining power qabaatan akkam ta'an beenu tasaniitti dhiisi ammoo poolisii lafaa ka'anii amata 5 fi ji'a meeqa itti deemaa turan ni jijjiiranii hangama kiyyaan akka laalcha kiyyatti seenaa biyya sanirraa warra sirna san jala guddatee umrii isaanii san jara balleessa sirna san sarbi godhanii ar'aan tana abbaa nuhi liidaroonni biyyaa ja'an laalchi isaanii harka 100 waan minilik qabaachuu ture obboleessa kee Haile Sillaaseenis Dargiinis kanuma kana malee maaliif tarameeqa Abiy kan anaa amata 7 nugusa 7 taata jettee haati tiyana himtee je'eemi tumbara waan lafaa ka'ee miti dingata ambiishin cima qaba waan dirree bahe ambiishin qabaachuun gaarii ambiishin ammoo waan ummataa tolu waan gaarii yoo taate gaarii tun cuftinuuhu badumatti nama geessu ummata balleessu silxaan akkatti akka qarayyoo ijatti ilaalan kan barbaru ganaman jiru tanallee arguun danda'anii beekta namni silxaan irra jiru waa lama rakkoon kan isaan mudatu laal ta duraati maal jaasseetan empire corrupts absolute power corrupts absolutely jaan seenaa ilma namaa keessatti harka dhugaati tun dhugumatti yogguu silxaan irra jiran humna qabdaa qabeenya ni zaraftaa wannichi raasi kaasu ni jirti sittin fakkaatu boru ganama dhufanii hanqasi qabanii si geggeessanittu laal waan ija teenyaan agarre gadaafi hanqabar qabamutti ummanni kiyyanna jaalata jechuu ture bar obboleessa kiyya Saddam Husseinis akkasumaame namni ummata balleesse namni ummata isaa miidhe booddeen isaa badaa jechuu barbaadeetuma gabaa nagayni inni TPLF wajji buus hedduu Isaayyaas aarse illiti Amaaraa aarse lolamma jiru kanallee fide laal illiti Amaaraatiif appiil godhuuf akka gaariin na dhagaye obboleessa kiyya poortii nu barbaachisa kan amma jedhe bar 2018 neevii jaarannallee jedhee dubbatee ture training neevii jaaranna jedhe access bishaaniif hin qaban siif hin qaban eesumatti neevii jaaratanu yoogaa
Finfinnee keessa ijaaranii jira wanta godhan hin beeku. Yaada san amma akka haareetti yoo Jabuutii qabannaa taatii ta Jabuutillee it is impossible. Maaliif Faransaayiin achi jirti, mootummaan adda addaa achi jirti hin danda'amtu. Sumaaleelaand irraa poortii qabannaa gabaabduun ammoo isaaniif Asabi waan dirree bahee jiru. Isaayyaas sodaachisuufis ni taatii beekta basically yoo dubbii heddummeessitee poortii tana qabannee ekonomii teenya guddifnees balleessinaa waan akkasiisan. Isaayyaas hanqaan dhagahettu hanqaan takkatillee isin hisaabu jaan. Really hedduu gaafa Kaayirootti wal arkan not long ago kan achi dhaqe akka namnichi jiru nama himetti taniin nama sanirraa dhage. In fact miidiyaa irratti namni dubbate hedduu xiqqeessa jaanii bara afaanii baasee maal jechuu wal diddaa jabduutu jira. Tanaafi Isaayyaas faannoo training godhaa bara. Arkeeti faannoon wambade faannoon zaraafi jedhee dur dhugumatti isaan amala sana kan isaan qaban really basically akka national army booda kan as baasanii kiraayisiin amma deemu kun kiraayisii bada. Kana keessatti sirna kana jalatti dhugumatti akka amantii kiyyatti ummanni Oromoo ummanni cunqurfamaan biyya sanii tokkollee nagaan buluu danda'a. Yoo dachii dhungatan malee even dachii dhungatanillee nagaan buluun hin danda'amtu bara. Ijoollee si jalaa guuraniiti lolatti erganii namnichi irratti du'a. Awwaalchallee harkatanii bara. Mootummaa tana jalatti keessaa irra guddaan namni lolarra dhume nama keenya Tigraay keessatti bakka awwaalchallee harkatin biyya Amaaraa keessattis namni keenya meeqa ka dhume Oromiyaa keessatti warri dhaqee ummata keenya fixu isaanumaami. Isaanu laal lola Tigraay qofarratti nama 350 loltuun Abiy ta mootummaa Abiy jechuu kiyya ni dhuman kan jedhan sanii oluu hedduu ta'uu danda'a. Amma du'a isaanii faamilii isaanitti yogguu himan 7 moo 3 dura biyyaaf du'anii farankaatak laal addunyaarra biitii kanaanuman jirree bar sirni nafxanyaa exactly tanum hanqa jirtu meeshaa si godhatanii yogguu yusfuun ta'uu dandeesse akka kophee dulloomtetti si darban basically warra du'e san tokko kabajaan hin awwaalamne faamiliin isaanii tokko birri silaa fakkeeffachuuf birri Itoophiyaallee takka hin kennamneefi bar isaan biyyaaf du'an jedhanii addunyaarra biitii namni ilmi namaa yogguu tokko du'e namni du'e sun faamilii qaba jaartii qaba ilmaan qaba haadha abba qaba isaan compensation isaanii kafalama biyyuma cufattuu Itoophiyaa malee gamana Minilik irraa eegalee duraanis Abisiiniyaa keessatti yogguu duute finish wanni biraan jiru du'uma qofa jechuu bara sirna nama ajjeesuu irratti ijaarame nama benefit godhuu kan hin tahin modern sirna haaraa kan jedhaniin Haile Sillaasee modern education modern bureaucracy biyya keessa galche ammoo yaanni isaatis harka 100 akkuma Haile Sillaasee san Haile Sillaaseen afaanii baafateeti bar namni cuftun in fact afaan Amaaraa malee missionarillee barsiisuu akkan dandeenye 1942 seera baasee bar missionariin namni alaa dhufanii afaan Oromootiin addunyaa kanarratti biitii amantiin afaan uummanni dhagahuun hin labsamne preaching godhamne biyya san malee hin jirtu. Anywhere in colonial Africa missionariin afaan uummataa baraniiti afaan saniin baayibilatti himanii bar everywhere biyya san malee kanuma ajaa'ibaati karaktera biraa ammallee akkuma reefu jedhe afaan Oromootiin preach godhuun hin danda'amtu bar kanuma ajaa'ibaati really tuffii wasana hin qabne gabaabdutti maal jechuu barbaadeet yoo ummanni keenya ifirra lole malee akka ummatatti yaadee akka ummata tokkotti yaadee dantaa isaa defend godhe malee yogguu ummanni tokko dhumu ummanni keenya ka eeriyaa kaanii yoo callisee taa'e hanqa ammatti
wanni ta'e hedduu bada akkanatti yoo deeme ibiddi har'aan tana Gujii gubu Wallagga gubu Shawaa gubu boru ganama Harargee Baalee Arsii Jimmaa Elbaabor addayyuu magaa beezikaalee tu waan hin hafne ummanni keenya gabaabdutti walii dirmachuu barbaachisa. Ummanni walii dirmate foorsii cimataa laal ummanni bal'aan kun ka mootummaan qabne qaaniin tanaa gadii addunyaarra hin jirtu bara. Ummanni miliyoona 50tti tilmaamamu garii sanii olii jedhaniihu aan 50 itti hedduu bareeda 50 sensas biyya san keessatti tahee hin beeku ka tahees yoggayu doktorri taha ammoo 2019 sensasii godhama jedhanii illiitiin amaaraa diddee hafee bar odoo yogguusan sensasii godhanii nambara namaa ka ummata oromoo ka biraatis cufaa'uu baruu danda'ama. Isaan yogguusan sagalee cimaa waan qabanii jecha mootummaanis ajandaa isaanii hojjarra oolche jedhanii waan eeganii jecha mootummaan hojjarra oolchuu hin dandeenye. Ummanni dila bal'aa kun addunyaa irratti ummata Oromoo malee ka mootummaan qabne walqixxummaan haa jiraannu jedhee namni kadhatu. Ummata Oromoo malee addunyaa irra ni jira. Namni dila kana bal'aa jarana ummanni Oromoo Bahardar dhaqamoo Gondar dhaqamoo Maqalee dhaqamoo maa kadhatan silaa namachi dhufeetu nagayaan isinii wajji jiraanna jeesse kadhataa bar darri barsi qaaniin akkanaan jirtu beektaa mootummaan cuftinuuhu ummata keenya tuffachiisanii akka if tuffatu godhanii bar ummanni if tuffatu nama cufaa tuffata ummanni keenya kana baruu qaban laalo obboleessa kiyya seenaa ilma namaa keessatti yoo humna qabaachuu baatte namni tokko kasi kabaju hin jiru. Tokko hin jiru. Kabaja dhabde booda garagaltee ifiifuu if tuffatte. Ummanni keenya haala san keessa turan jechuu barbaadeeti. Amma galata waaqaati amata 5 kana eega waboon qabsoo eegalan basically wanni wareegamaniif guddaan tokko dantaa ummata keenyaati. Atilis maqaa isaaniitiin addunyaa irratti ummanni keenya har'a ni dhagahamanii bar mootummaan har'aan tano qabsoo Oromoon beeyne takkallee hin jirtu. Ta Ameerikaa irraa kaaftee Awurooppaa addayyuutu ni beekan. Yoo ummanni keenya daranuu jabaate warri har'aan tana warra Finfinnee jiru maddii dhaabbatu boru ganama bar wahallee ani jijjiiramte. Ati jabaattee as baate. Gabaabdutti maal jechuu barbaadeeti waboon ummata keenyaa humnata haa jiran humnatti godhaa jiran kabajaatti godhaa jiran ummanni keenya dirqama seenaa qaban dirqama mooraalaa qaban waboo maddii dhaabbachuu jechuun hegeree ummata keenyaa qajeelchuu jechuu bar waboon biyya Oromoo jaaruu barbaade ummata biraatiin wajji yoo ummanni biraa barbaade nagaan ummanni keenya wajji jiraachuu barbaada ammoo kadhatanii jiraachuu miti zamanni kadhatanii jiraachuu san walqixa rabbi jaa kana nuudhiisaa kana sun hin danda'amti yoo humna qabaatte ilmi namaa si dhagahaa gabaabdutti humna qabaachuu baatte karaa kamiin humna horra gama kiyyaan gizee hedduu personaali maalumaatu ummata keenya mudate kan hin jiru sirna badaa jalatti kufanii caphanii miidhamuu wasana hin qabne ka gahe laal akka ummatatti lafaa ka'anii fakkii takkaan sii kenna. Ummanni Eertiraa hanqamti yaas jibbanuu warri ala jiru saaboota hedduun qaban warri ala jiru warri du'eetiin harkamaa Isaayyaas waan jedhaniin hin barbaadu jiru dantaan ummata Eertiraa yogguutu qabdi bakka takka dhufan. Ummanni Sumaalee faffacaa ummata keenyarraa bara. Mootummaa takkaa hin qabani mootummaa 4-5 qabani ammoo waan Sumaalee irratti cufaatu walii dirmata. Ummanni Tigraayitis afaan cuftinuu akkasuma. Ummanni keenya akka ummata yaadanii dantaa isaanii laal dantaan isaanii yogguun jiru ummanni keenya biyya qabaachuu qaba. Ummanni keenya risoorsii Oromiyaa kontirool godhuu qaban. Ummanni keenya afaan isaaniitiin baruu aadaa isaaniitiin baruu akka ummatatti
kabajamee qabeenya horee jiraachuu qaba. Tanan wanni nama wal lolchiiftu ni jirti. Hin jirtu bar dhugaa dubbachuuf. Ummata biraan miina jen hin jen. Biyya namaa dhaynee nama miina hin jennu. Ummanni keenya takkaa guyyaa tokko tana je'een beeku bar. Ummata biraa ummata dhufee nu keessatti qabeenya horeetu garagalee akka ummanni keenya diigamu akka cabu faayinaansi ka godhan eenyu qawwee ka faannoo bitu warruma Oromiyaa keessatti qabeenya horeemi wayi biyya isaanii biyya Amaaraa keessa qabeenya horani even warrichi keessa jiru biyya san keessatti qabeenya hore tokko ka Oromoon tuffanne ni jira. Hinji tokkolleen namni Oromoon tuffanne jiru. Tuffii tana jalaa akkamitti ummanni keenya baha karaan jalaa bahaniin tokko qofa humna ta'u. Yoo humna taates seenaa ilma namaa keessatti yogguu ati humna baaf namni si kabaja. Ati if kabaja. Namummaa kee kabaja. Aadaa ta'e kabaja. Yogguu ati if kabajjee aadaa ta'e kabajjee mootummaa ta'e qabaatte ummata biraatiin wajji jiraachuu dandeessaa bara. Sanuu kabaja'an jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya humna tahuu baruu isa barbaachisa. Gabaabdutti karaa kamiin humna tahan yoo waboo duuba karaa dandahaniin waboo gargaaran. Rakkoon isaanii tan amma keessa jiran kunilleen ni salphata, ni xiqqaata, ni dhuma jechuu kan hin ta'in ni xiqqaata yoo waboo maddii dhaabbatan. Ammaas akka ummatatti walii dirmatanii yogguu ummanni keenya manaa wajji gubatu tun hin ta'u jedhanii alaa alatti walii iyyuu ummanni keenya yogguu buqqa'u. Nootuun hin taatu jedhanii mootummaa tana karaa 100 bari yoo ummanni tokko dide humnaan cabsanii nama bulchuun hin danda'amtu. Yeroof malee hin danda'amtu bar. Nama bulchuun hin danda'amtu. Liidaroonni Itoophiyaa takkaa tanan bar. Ammaas hin baran sirna naftanyaa jalatti baruu fi sin taa'an jechuu barbaadee obboleessa keenya. Hedduu galatooma Profeesar egaa gaaffii kana keessatti waan bal'aa kaastanii irra jireessaan iyyoo egaa dhimma gama ammatti Koloneel Abiyyi Ahmed karoora maalii qaba kan jedhu kaasnaan ittuu dabaltanii gaasin immoo uummanni Oromoo iyyuu maal gochuudha akka qabu waraana bilisummaa Oromoo deggeruu humneessuu jala hiriiruu cimsuu isa kanatu furmaataa kan jedhu gara kallattii gara dhumaatti illee kennitanittu hedduu galatoomaa egaa tokkummaa Oromummaa galma gahinsa kaayyoo tokkootiif egaa uummanni Oromoo ammas akkuma Profeesar jedhani waraana bilisummaa Oromoo waraana isaa jabeessuu humneessuun guyyaa gabrummaa kana hanqisaa ni xiqqeessa. Profeesar sa'aatii dheeraa fudhannee ragaa hedduu isinillee isin tursiisne gara dhumaatti gaaffii xumuraa kanan isinii kaasee asumaan goolabnaa akka waliigalaatti egaa uummanni Oromoo sochii Itoophiyaa ijaaruuf warri aangoo farkaa qaban kun sossobanii itti dhimma ba'an akkuma duratti egaa qoreen baasuu Minilik jedhee tarsiimoo kana Minilik irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti ittiin deemaa jiru kanarraati Oromoon bilisa of baasee sammuu isaa qulqulleessee nagaadhaan jiraachuuf biyya mataa isaa ijaarrachuuf maal gochuudhaa qabaa kan jedhu erga kaastaniiti dhumarratti ergaa yookaan dhaamsa silaa waan arra dubbachuudhaa qabdan waan ergaa dabarfachuudhaa maltan yoo qabaattanillee asumaan nu dhaamtanii marii keenyarraa asumaan goolabna. Hedduu naa galatoome jaalnatoo Oromoon mootummaan dhuftu cuftunuuhu umrii tiyya keessatti Haayile Sillaaseeniin beekaa ta dargii amal lama mookanaan achi dargii jala ture ta TPLFtis tunis basically namu mootum dhuftunuhu Itoophiyaan ijaarra jaan cufti jaaramtee takka jaaramtee hin beeytu bar humnaan jaaramtee humnuma saniin sirna badaa kana sirna laal namni dimokiraasii fa'aatu dhufa maal jeenaan ji arraba kiyyarraa yoo rifeensa guuranillee Itoophiyaan dimokiraatik ta'uu numan dandeenya maaliif hin dandeenye sirna saniitu alaarjii dimokiraasiiti dimokiraasiin bar
walqixxummaa ummataa gubbarratti ijaaramte obboleessa kiyya. Seera duratti namni cuftunuu walqixxummaan jiraata biyya dimokiraasiin jirtu keessatti. Ummanni sagalee qaba. Beezikaalii. Ummanni akka ummatatti kabajama. Itoophiyaa keessatti taateen beeytu jechuu barbaadeeti. Sirna cunqursaan ijaaramee hanga ammatti cunqursaan jira. Guddaan tokko ummanni keenya wanni isaan irratti jabaachuu barbaachisu. Laal ilmi namaa mana ijaarachuun gaarii bara. Dura mana ollaa keetii ijaarte moo mana kee ijaaratte? Ilmaan qabdaa, jaartii qabdaa, mana kee ijaaratteeti achi booda ollaa gargaartee ollaa irratti gootaame. Dhiini ummata keenyaa, qabeenyi ummata keenyaa yoggayyuu impaayiruma ijaarraa kanuma irratti badiin eega ijaaramee as. Ummanni keenya if ijaaruu barbaachisa. Laal ummanni keenya mootummaa isaa dhugumatti ta aadaa ummata keenyaa calaqqiftu. Ta dantaa ummata keenyaa eegu. Ummata biraa ni miti jechuu miti beekadhu. Ummata biraa ka dhufee biyya Oromiyaa keessa jiru hayni isaanii eegamee guututti wajji jiraachuu dandahan ni dandahan. Isaantu noo nuti isin balleessineeti qabeenya keenya saamnee jiraanna ja'an malee ummanni keenya takkaa nama miidhee ni beekaa obboleessa kiyya waan hin fakkaanne suni. Ummanni keenya mana isaa ijaarachuu qaba. Mootummaa isaa ijaarachuu qaba. Karaan itti ijaarachuu danda'an akka laalcha kiyyatti tokko qofa. Namni if sossobuu dhiisuu qaba. Karaan itti ijaaramuu danda'amu waboo jabeessanii humna tahanii yogguu ati humna taatee baatu warra kaleessi tuffatu arrasi tuffatullee garagaleessi kabajuu eegalaa bar. Aadaa ilma namaatu tanaa takka humna ta'uu ummanni keenya. Humniti teenya, humniti ummata keenya amata 145 dura kan diigamte. Eega diigamtee as hanqa ammatti hin jaaramne. Gartee? Hanqa ammatti hin jaaramne. Ummanni bal'aan kun mootummaa isaa ta'e isa laaltu. Ta isa kabaju. Ta fedhii isaatiin jiraatu. Ta sagalee isaatiin jiraatu. Jaarachuu isa barbaachisa. Eega mootummaa ifii jaaratan warra ollaatii wajji akka isaanii tolutti kan wajji ummata keenyaa wajji jiraachuu barbaadu. Fedhii ummata keenyaa taate wajji jiraachuu ni danda'ama. Sirna haaree jaaratanii takka federaalizim dhugaa ta kijibaa kan hin tahin ta lamaddiiti sirna konfedereesii jaaranii wajji jiraachuu ni danda'ama. Yoo sanbet sunis nun taatu jedhanii ummanni keenya barbaadan murtii ummata kanaa godhata. Isaanii dhiisu. Ammoo fardiin ammaan tana guddaan tokko ummanni keenya akkamitti humna ta'a. Humna ta'uu qaba. Namni if baruu qaba. Dantaa isaa baruu qaba. Yogguu ummanni isaa dhumu kun cal je'ee nun geenye nun laaltu jedhanii dhiisuun tun qaani badi boru ganama isin geessi. Angalgalaa ganama taniin juutanuma. Har'a dhumti Gujii keessatti taatu, Arsii keessatti taatu, Wallagga taatu, Shawaa keessatti taatu, boru ganama Harar dhayti, Jimma dhayti, Elbaabor dhayti, Addayyuu dhayti wal geessi. Ibiddi Oromiyaa keessatti ummata keenya gubuu eegale cufaa guba yoo keenya lafaa ka'ee ibidda tokkoon ibidda kana dhaamsan wajji dhaamsan malee hin taatu namni silxaana irra jiru. Tokkoon si balleessuu barbaada. Tanaafi har'a militariin Itoophiyaa jidduu tana karaa biyya Amaaraa geessan malee 2/3 Oromiyaa keessa jirtii bara. 2/3 maaliif ummata cabsuu fi bara ummata miidhuu fi beezikaalii ummanni bakka takka illee sosoo kan dandeenye. Ummanni keenya karaa 100 karaa lafa jalaatiin karaa ikoonomiitiin daranuu mootummaa kana laaffisuu danda'anii bara. Yoo Oromiyaan ungovernable taate Oromiyaan akkuma 2017-18 ungovernable taatetti yoo taate mootummaa tamite ummata keenya bituu dandeessu. Ummanni keenya
potenshaala qaba jechuu barbaadeeti. Potenshaala cimaa qaba. Ka namaa, ka humna namaa, ta qabeenya dachii rabbiin ummata keenyaan badhaadhise. Potenshaala kana diinaatu harka malee namni keenyan arku. Namni keenya kana arkuu qaba. Yogguu ummanni keenya miidhamu abadan callisuun ifitti faradu jechuu. Har'as boru ganamasii, har'asii miti boru ganamasii. Tanaa jecha laal amma yoo namni Amaaraa tokko du'e, Afaar tokko du'e, ummata isaanii cufaan lafaa ka'a. Nuti maali? Ummanni keenya maali? Ni arkanii ni dhagahanii yogguu ummanni tokko eeriyaa tokkotti badu cal jedhanii taa'uun tun jijjiiramuu qabdi. Ummanni keenya sagalee walii ta'uu qaba. Takka dhaamsi kiyya guddaan. Akka ummatatti yaadanii walii dirmachuun dirqama. Lafaa kaatee wallagga kan hin ta'in badii ummataa achi jiru san sagalee tahiif karaa dandeessu. Warra ummata san keessa jiraatee diina kokkee qabee jiraatu jabeessuun dirqama keeti jechuu barbaadeeti. Yogguu ati walii dirmatti mootummaan ala jirtu laal mootummaan adda addaa ta'a ala jirtu. Ummanni kun alatti ka'anii jiranii bara 2018 dingatuma out of the blue opinion silxaanan qabanne obboleessa kee. Waan qeeroo fi qarreen geggeessite mootummaan adda addaa harka 100 ta Ameerikaan hin beeka obboleessa kee. Konkuluud godhanii jiran paawariin ummata Oromoo ummata Oromoo harka seenuu qabatan jedhan warra OPDO kana akkuma ummata Oromootti isaan laalan dhiigaan Oromoo ta'uu danda'an hedduun isaanii dhiigaan Oromoo ta'uu danda'an laalchi isaanii laalcha nafxanyaati kan jala guddatan kan dhalootaan jala guddatan har'aan tana warri OPDO irra guddaan afaan Amaaraa dubbatanii obboleessa kee. Even biiroo Oromiyaa keessatti afaan isaaniitiin hojjetanii maal jechuutun kanaa miti namni if kabaju afaan isaati kan dura kabaju garte yoo isaan ummata keenya kabajanii if kabajan bar ummanni biralleen isaan kabaja warri isaan har'aan tana tuffatee ummata arabsiisu eenyu ka dura Finfinnee keessaa har'allee maallaqa mindaa mootummaan baasee fi warri ummata keenya abaaru. Maaliif abaaran? Ummata keenya jibbisiisuuf himi ummanni akka if jibbisiisu. Ummanni keenya if jibbuu miti aadaa isaa namummaa isaatiin boonee nuti ummata akka ummatatti jiraachuu qabna. Ummanni keenya baduun qabu ummanni keenya buqqa'uun qabu qabeenyi keenya zarafamuun qabu jedhanii ifirra loluun karaa danda'aniin kana guddaan ammoo akka laalcha kiyyaatti waboo maddii dhaabbachuu. Yoo walii dirmatanii dubbiin sii gabaabsa obboleessa kiyya walii dirmatanii sagalee walii ta'anii walii quuqamanii badiin tokko kiyya jedhanii ummanni keenya yoo dhagahuu danda'an san gubbarraan waboo maddii yoo dhaabbatan rakkoon ammaan tana jirtu tun ni gabaabbatti. Really yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama cimaa arkuu dandeenya. Furmaanni gabaabdutti harka ummata keenyaa jira. Ummata jaba karaa cufattuu gaafa Afrikaa sanitti Afrikaa keessattis ummata bal'aa garte yoo nuti jabaanne xiqqaa guddaan nu kabajaa haqa keenyaa mul'ata mootummaa keenya jaarachuu danda'a ummanni keenya qabeenya horuu danda'anii nagayaan jiraatanii ollallee wajji nagayaan jiraachuu danda'an. Karuma biraatu hin jirre akka laalcha kiyyatti really tanaa jecha akka ummatatti yaaduu nu barbaachisa. Warri kaadireen warri propagaandaa mootummaa godhu mindaa wanni kafalamuuf ummata keenya afanfaajessu. Ta isaanii maallaqa harkatanii waan itti jiraatan saniitu isaan keessaa dubbata. Wanni isaan dubbatan dhibba keessaa 99% kijiba ummatuma keenya afanfaajessu. Ummanni keenya propagaandaa isaanii ni dhagahan natti hin fakkaatu really absolutely ni dhagahan. Dhagahanillee gad hin seenu. Warri dantaa kanarraa qabu of course isaan ni lallabanii wanta jedhan bakka
irra guddaan nama akkasii. Hegereen ummata keenyaa qabsoo ummata keenyaa gubbarra jirti. Sanirraa qooda cimaa ka qabu wabo warri politikaa organization Oromoo warri sirna san keessa hojjenna jaan wanta godhuu fedhii ummata keenyaa ni qaban tasanii shakkii takkalleen hin jirtu. Afaanin dubbachuu hin danda'anii bari yoo dubbatan boru ganama mana hidhaati. Ammaa manuma hidhaa keessa jiranii ammoo hidhaa sanirra badduu keessa galan jechuu barbaadeeti. Kanaa jecha furmaanni ummata keenyaa ibinta biyya Itoophiyaa sanillee waboo jabeessu. Waboon ummata keenya humna gooti. Yoo ummanni keenya humna qabaate hegereen isaa qaceeltu naf fakkaatti. Bareedu really dhugumatti bareedu. Ummanni keenya ummata biraatiin wajji hoggayyuu ummanni keenya ummata biraa ifi qabu bar. Ummata biraa bakka birarraa fidanii qubachiisanii if keessa mana ijaaranii fi kan inni jatiyyaan arge mana ijaaranii fi dachii isaanii kennanii fi isaaniitu garagalee ammaan tana amata dabre san duraas ummata keenya fixaa tureemi. Warruma isaan nama saayibaan qaba ka biyya Ameerikaa kana jiru laal abbaan isaa yoggaa 22 moo 3 dura lolli tokko ka'eeti eeriyaa sanitti Wallaggaa nama 20 mana isaa keessatti lubbuu isaanii baase. Nama 20 booda amata dabre kan eenyu ka isaa fi obboleessa isaa ajjeese. Warruma inni lubbuu baase achitti qabeenya horaniichi turaniitu propaganda amma alarraa keessarraa gamaa gamanarraa deemuun farshaananii wallee irraanfatanii namticha lubbuu isaanii baase amata 22 moo 3 dura garagalanii ajjeesan. Barma dabre kana keenya humna qabaate tun hin taatu harka 100 hin taatu. Maaliif yogguu humna qabdu yoona namni si miidhe boru ganamaan miidhama jeef qaba bara. Kanaaf ummanni keenya humna qabaachuu waan isiin qabdu faayidaa isiin qabdu really hin barre mahi baruma qaba karaan biraan jiru. Yoo kabajamuu barbaadu yoo biyya san keessatti ka ummatatti ilaalamuu qabaate nama mootummaa qabu ummata mootummaa qabaachuu qabu. Aadaan isaa seerri isaa seenaan isaa cuftinuu kabajamee ijoolleen biyya keessatti bartee jiraachuu barbaachisa. Qabeenya horuu barbaachisa. Akka ummatatti ilaalamuu barbaachisa. Laal obboleessa kiyya an biyya Ingiliz keessatti barnoota biyya London amata 8 ture. Laal biitti United Kingdom biyya 4 Ireland Irelandiin takka qabsoo godhaniiti 1920 keessa bilisummaa baate. Northern Ireland Scotland jira biyya 4 jechuu England jira. Laal mootummaan afran kun akka gaariin na dhagaye obboleessa kiyya. Lola geemii soccer footballii kan nuti kubbaa miilaa kan jennuun kana Wales kophuu qabdi. Irelandiin Northern Irelandiin kophuu qabdi. Scotlandiin kophuu qabdi. Englandiin kophuu qabdi laal. Hammam takka. Ammoo biyya takka ta'aniiti jiraatan sirnaan wajji sirna nama bulchuu danda'u. Kanallee yaaduu hin danda'ani. Akkamitti uummanni biyya tokko mootummaa adda addaa qabaatanii tiimii adda addaa qabaatanii wanni akkasii sun hin jirtu. Aadaan uummanni yoo kabajame aadaan isaanii kabaji. Even karaa ispoortiitillee if gurmeessuu danda'anii. Sirni Itoophiyaa hanqam takka sirna amma dubbadhe kanarraa harka 100 fagoo kanaatu nama agarsiisa jechuudha. Maa afaan keessan hin dubbattan, maa qubeen katabdan, maa seenaa keessan barreessitan. Tun tuffii wasana hin qabne tana keessaa ummatuma keenya qofaa ibbaasa jechuu barbaadeeti. Dhiifama guddaa yoon hin dubbii heddummeessee
hedduun si galateeffadha jaalnaato hedduu galatoom. Isin warri ummata keenyaaf wareegama wasana hin qabne gootanii galgalaa ganama haalan mijoone jalatti ummata keenya jajjabeessitan mooraa ummata keenya yogguu waan isin dhiyeessitan raadiyoon irratti yogguu dhagahu dhugumatti qalbii nama gammachiifti bar nama jabeessiti. Kanaa jecha waaqni isin haa eeguu jajjabaadhaan jaa obboleessa keenya. Egaa Profeesar Mahammad hedduu galatoomaa yeroo keessan bal'aa fudhattanii haala yeroo irratti ibsa bal'aa akkaataa ifa ta'een egaa nu biraan gaa turtanii uummata keenya biraan gaa turtanii hedduu galatoomaa umurii dheeradhaa isiniin jenna. Hedduu naa galatoome akkasumatti atis waboonis ummanni keenyaas zamana nagayaa rabbi haa fiduufi ummanni keenya ummata tahee kabajamee yoo jiraate an jiruu tiyyatti wanni ni ijaan arkuu barbaadu nothing waa takkallee wanni ni barbaadu hin jirtu. Ummannummaan keenya kabajamu biyya isaa keessatti akka ummatatti mataa ol qabatee yaa'uu san arkuun kiyya wal dhugumatti hedduu na gammachiisaa beektaa. Ummata hedduu miidhame ummata miidhaa inni jala jiru hin beekne. Kanaa jecha ummanni kun if baree jabaatee ifirra lolee humna ta'e raachuu arkuun wanni sanii olii takkallee naaf hin jirtu personally nothing addunyaarra hin jirtu takkallee sana malee. Kanumaan siin ja'a hedduu galatoomaa waaqni isin maddii haa dhaabbatuun jedha. Tole egaa ulfaadhaa isinis egaan daawwattoota keenya kabajamoo gaarrata biyyoolessa Oromiyaa irraati qophii keenyaarraa qorqortii siyaasaatiif jennee qabannee dhiyaanne turtii yeroo bal'aa ibsa bal'aa Profeesar Mahammad Hasan wajjin qabanneeti kan turre asirraati egaa hedduu akka barattan abdii qabna. Sagantaa keenyarraa asumarratti goolamne guyyaa biroo sagantaa wal fakkaataatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jennaa. Injifannoon uummata Oromoof. Qorqortii siyaasaa. Qophiin qorqortii siyaasaa arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan dhimma siyaasa Oromoo qorachuu. Gar tokkoon luuxessuuf aktoloonni dhiyaatu. Qophii kanaan alaa fi keessa siyaasa Oromoo gufuuleef milkiisaa akkasumas yaadoo wal deeggaraniif morman walitti fiduun bakka tokkotti gurmeessu. Takkaa'uu walitti guduunfuuf hayyoota Oromoo beekumsi garaagaraa qaban irratti hirmaachisuun kan dhiyaatu. Kana malees hooggantoota dhaabaa qondaalota waraanas ni hirmaachisu. Milkaa'ina qophii qorqortii kanaaf yaadnii fi hirmaannaan hayyoota Oromoo murteessaa waan ta'eef irratti hirmaadhaan affeerraa keenya. Arratti biyyoolessa Oromiyaa irraa qorqortii siyaasaa hordofa. Qorqortii siyaasaa. Arratti biyyoolessa Oromiyaa filannoo heesanaa ta'u.